Wantoota dhiironni durboota irraa barbaadan. Wantoonni dhiironni durboota irraa eegan bakka hedduutti kan durboonni dhiirota irraa eegan irraa addadha. Sababa dhiibbaa adda addummaa saalaa irraa kan ka'e dhiirota keessaa dirqamaan durbootatti mul'achuun kan isaan barbaachisu akka ta'e dhiironni tasuma hin yaadne jiraachuu hin danda'u. Sababa ati durba taateef wantoota sirraa eeggaman hiriyaa ga'umsa qabdu ta'uudhaaf dursa durba ga'umsa qabdu ta'uu qabda. Ogummaadhaan hojii hojjechuun safara nama ga'umsa qabu tokkooti. Abbaa manaa kee gammachiisuu kee jechoota gaarii, yaadota gaarii ati dhiyeessituu fi miira sirrii ibsuu danda'uun kee qabeenya guddaadha. Namoota hedduufis affeerraa gaarii ta'uu isaanii beekuudhaan haadha qabeenyaa kanaa ta'uu kee beeki. Namoonni waa'ee kee yommuu dubbatan waan tokko illee yoo ta'e addummaa kee kaasuu qabu. Kunis amala gaarii kan qabdu ta'uu kee yookaan feeggannaa fi akka ta'utti ejjennoo namummaa ati qabdu ta'uu danda'a. Dandeettii ispoortii ati qabdu yookaan siimboo jireenya keetii of qabuu fi of eeggannoo kee irraa madde yookaan akkaataa uffannaa kee isa surra qabeessa fi hawwataa ta'us ni danda'a. Beekumsa jireenyaa gad of deebisuu kee dandeettii nama wajjiniin walii galuu kee ta'uu danda'a. Adeemsa jireenya keetii isa kam keessattuu qixa isaatti yoo ta'e iyyuu waan gaarii calaqqisiisuu cimina namoonni naannoo keetii deddeebi'anii ittiin si yaadatan godhadhu. Akkaataa dubbii keetii, akkaataa ittiin yaada kee ibsitu, akkaataan kolfa kee fi dhiyaannaa kee inni alaan mul'atu hundumtuu wantoota dhiironni ittiin si madaalanidha. Kanaafuu madaala ejjennoo keessa keetii isa ta'e dhiyaannan ala keetii gowwoomsa fi fakkeessadhaan kan guutame akka hin taaneef cimsi of eeggadhu. Namoonni ogeeyyiin yookaan beektonni waa'ee ilaalcha keetii, akkaataa yaada kennuu keetii namoota biratti ajaa'ibsiifamuu qaba. Waa'ee namoota jireenya giddu galeessa irra jiranitti mammaaksa isa namoonni jireenya isaanii waa'ummaa yookaan ordinarii ta'e waa'ee mataa isaanii fi waa'ee warra kaaniif wantoota xixiqqoo odeessu jedhu tuffachuudhaan isaan ceephaatee waa'ee ofii keetii odeessuu irraa of qusadhu. Namoota waa'ummaa yookaan ordinarii akka hin lakkaa'amne of eeggadhu. Waa'ee jireenya kee guyyaa guyyaa yeroo yerootti hin odeessin. Isheen amma kanatti akka hin jedhamne namoota fi hiriyoota kee kanneen si fakkaatan waliin yaadota adda addaa irratti mari'achuu filadhu. Namoonni bilchina ati karaa karaan mul'iftus si ajajan. Hundumaa keessaa amalli kee of tuulummaa, hinaaffaa, jaalala qarshii fi of jaalachuudhaan hin beekamin. Isaan kunniin mucaa durbaatiif tasumaa waan hin malleedha. Karaa fi dirree irratti fuula namaa duratti ilkaan rigachuu, gorora tufuu, qoonqoo keessa fi funyaan qulleeffachuun ni yeellodha. Gochaawwan kana fakkaatan kan biroos bakkeewwan akkanaatti raawwachuu irraa of eeggadhu. Gonkumaa soba hin dubbatin. Waan gaafatamtu hundumaatiif deebii dhugaa deebisi. Waan hin gaafatamin hin deebisin. Yoo si barbaachisa illee gaafii gaafadhu malee. Jechoota hin barbaachifne uffata ergisaatiin mi'a faaya nama biraatiin gonkumayyuu mul'atin. Yeroo hundumaa suuraa ka'uudhaaf hin ariifatin. Cidha irratti argamuudhaaf affeerraa kabaja sirna adda addaa irratti mul'attee hin ergamin. Isaan kun jireenya ati fuula duraatti eegdu dukkana sitti taasisuu danda'u. Barumsaaf, hojii fi jireenya waayyuuf tattaafadhu malee yeroo kee oduuwwan xixiqqoodhaan hin dabarsin. Abdii fi jireenya guddaadhaan kan of qopheessitu ta'i. Gaaffii nama kamillee ilaalcha mataa keetiitiin hiikuu irraa of eeggadhu. Dhiirri tokko yeroo meeqaa manni abbaa baluu karaa kamirraa karaa gara waajjira baluutti geessu isa kamii bakka akkas jedhamu baasii lakkoofsa meeqatu deemaa jedhee yoo si gaafate waan inni sobee si haasofsiisuuf jedhee yookaan kas si muufachiisuu barbaade sitti fakkaate hamaa hin deebisne. Hammina isaa qofaa hin shakkin. Namni namatti dhiyaatee waa'ee waan hin beekne haasofsiisuun mirga sabummaa isaa waan ta'eef saalaan sirraa faallaa waan ta'eef qofa gaaffii isaa cinaacha qofaan hin ilaalin. Uumamni waan adda addaa baasee dubartootaaf looguu fakkaachuu isaa qaanii, sodaa, nama duratti raafamuu, hafuurri nama gaditti of ilaaluu,
Namatti dhaga'amuun hundumtuu booddeetti hafummaa kaleessaa ta'uu isaa hubachuuf daagii hin ta'in. Amaloonni uumamaa kanneen akka salphaatti fi ariitiidhaan balaaleffamuu hin danda'an yoo ta'e, amaloota hafuu qaban waan ta'aniif sadarkaa sadarkaadhaan dhabamsiisi. Akkuma dhiirotaaf durboota si fakkaatan kanneen biroo atis uumama jireenya hawaasummaa jiraachuu qabdudha. Jireenya hawaasaa jiraachuun ati namootatti siqachuu qofa hin ta'in, namoonni akkasitti siqataniif affeerraa miiraa ati guutuuf of keessaa qaba. Kanaafuu haalli kee durbootas ta'ee dhiironni akkasitti siqachuu danda'aniif kan affeeru ta'uu qaba. Namni siquunnamu booddeetti hafummaan yoo irraa heddummaate illee ga'ee uumamaati qabduu olitti ibsaman irraa ka'uudhaan yeroo namoota haaraa waliin wal quunnamtu balbala miira keetii akka hin banamne cufuu fi fuula kee gurraachessuu irraa of qusadhu. Namoonni namummaa keef si barbaadu malee sirraa waan adda ta'e fedhanii waan si barbaadan sitti fakkaate isaanitti hin koorin. Yommuu sitti dhiyaataniif si haasofsiisanis gaafiiwwan isaanii hundumatti deebii qajeelaa deebisiif. Hiriyaa yoo si barbaachise teessee hin eegin. Ofumaa keetii jaalladhu. Michoonni kee si gammachiisuuf otoo hin ta'in ati isaan gammachiisuuf itti gaafatamummaa kee fi waan sirraa eeggamu akka ta'e hin irraanfatin. Akka namni si jaalatuuf aarsaa baaftu caalatti nama jaalachuuf aarsaan ati baaftu gatii guddaa qabaachuu isaa beekuudhaan itti yaadi. Yeroo hundumaa jireenya kee qulqulluu fi kan nama hawwitu foolii gaariis kan qabdu taatee argamu irraa hin irraanfatin. Hin uffinis. Miidhaginni uumamni si badhaase dandeettiin nama waliin dubbattee walii galuu keetii, gadi fageenyi bilchina keetii, akkaataa yaada kennuu keetii fi ulaagaaleen biroo olitti ibsaman, biroon otuu addaan hin dubbatin waa'ee kee dhugaa ba'uudhaan akka jireenyi kee nama hawwatu kanneen godhanidha. Mataa kee haala gaariidhaan eeguu fi kunuunsuun of qusachuu fi of qabuun of affeerraa michummaas ta'e kan jaalalaas karaa ittiin mul'isanii fi akkasumas affeerraa akkasii namarraa dhufe karaa ittiin simatamanidha. Kanaafuu qulqullummaan kee fi fooliin kee inni nama hawwatu kanneen namaan walii galuu fi jaalalaaf si'eessituuf uumtu ta'an hundumtuu akka eegamanitti fi akka jaalatamanitti akka turaniif waan sirraa barbaachisu gochuu irraa duubatti nafin. Umurii jiraattu keessatti beekumsawwan argachuu qabdu walitti kuufachuu dhiistee cal hin jedhin. Keessumattuu beekumsa waa'ee ofii keetii fi waa'ee dhiiraa ilaalchisee ijaarsa qaamaa, waa'ee miira walii kakaasuu fi sadarkaawwan miira walii walitti kuufachuun baay'ee barbaachisaaf faayidaa qabeessadha. Yeroo fi bakka isaatti waan barbaachisaa hojjechuun dadhabin. Akkasumas wantoota gochuus hin barbaachifne gochuu irraa of qusadhu.